Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota hordoftoota miidiyaa fonqolchaa dubbii garagalchaa oduu sangaan tokko qalamaaf gara hoteelaa geeffamu mirga isaa falmachuun hin qalamu jechuun falme. Sangichis hojjetaa hoteelichaa ta'uun qacarame. Haa ta'u malee hojii akka meeshaalee qulqulleessuu namootaaf ajajamu irratti argama. Abbaa hoteelichaa akkuma dubbisneen sangaan kun eega mana kana seenee firoota isaa hedduu gara hojii kanaatti fideera jechuun dhagahame. Akkuma abbaa qotiyyoo arganne dubbifneen qotiyyoon koo akka qotoota biraa osoo hin taane yeroo hedduu mirga isaa falmachaa kan turedha jedhama. Al tokko tokko ani akka qotiyyoota kaanii qambara garbummaa baadhee hin deemu jechuun falmii ni kaasa ture jedhama. Atau malee al tokko tokko cunqursaa karaa koo irra ga'uun mana badee bosonatti galee bosona turee deemuu isaanii yaadatama jedhama. Shamarran Itoophiyaa dhiironni Itoophiyaa fuudha rasa caala sodaatu jechuun komatani. Haaluma kanarra dhaabachuunis shamarran Itoophiyaa mirgi fuudhuu nuufaa kennu jechuun mirga isaanii falmachaa. Shamarree tokko akkuma arganne dubbisneen gaaffii tokko tokko gaafanneerra. Shamarree sanaanis bara darbe umuriin kee meeqa jechuun gaafanne. Bara darbe umuriin koo 18 nuun jette. Haa ta'uutii amma umuriin kee meeqa jennee gaafanne. Ammas umuriin koo 18 nuun jette. Maal akkamitti waggaa lama gidduutti umuriin kee tokko ta'a jennee gaafanne. Maal taatanii jiran umurii shamarranii 18 geenyaan hin dabalu nuun jettee haaluma kana fakkaatuun dhimma fuudhuu dhiirotaa irratti yaada akkamii qabda jechuun gaafanneerra. Nuti akka bara qabsoo daandii cimnee meeshaalee billaaf shunkurtii makartafaa burcuqqoo waan walitti yaamnee dhimma kana ni mirkaneeffannaa qabsoo keenyas galmaan ni gahanna jechuun dhaadannoo ishee dhageessifte. Barattoonni bara kanaa qormaata kutaa 12ffaa fudhatan onlaayinii eega ta'ee tiiktookii gallee taap gochaa laayiviidhaan qoramna jechuun yaada isaanii ibsataniiru. Biyya Hindiitti qaala'insi Itoophiyaa caalaan nutti ulfaata jechuun gatiin paantii tokko suufii caale jechuun suufii lama walirratti darrabnee uffannee deemna jechuun dubbataniiru. Bulchaan biyya kanaa guyyaa har'aa booda namoota biyya kanaaf jireenya of dandeenyee mana jireenyaa waan nyaatan waan dhugan Wi-Fi followers waliin bakka jirtanitti akkasiif ramadamuuf hawwii kenna jechuun hawwii isaanii ibsaniiru. Biqiltoonni Itoophiyaa keessa jiraatan mirga lubbuun jiraachuu dhala namaa caala waan arganneef gammachuu guddaa nutti dhagahama jedhan. Gammachuu isaanii kana sababeeffachuunis guyyaa galataa ni dhiyeeffanna jedhaniiru. Itti gaafatamaa biqiltoota kana akka argannee dubbifnees nuti waggoota 2-3-4 dura humni baay'een nu balleessuuf kan yaadaa ture amma barri nu dhufee mirgi keenya kabajamee gammachuu guddaa nutti dhaga'ama jechuun guyyaa galataas qabanneerra jechuun ibseera. Anna jaalatu hojii koos dafee lafa hundanaa gahaa yeroo baay'ee namoota aangoo qabaniif birrii qaban gidduutti baay'een beekama namni guyyaatti al 2-3 natti fayyadamaa yoonaa bilbilanis ariitii guddaadhaan dhaqa kanaaf na jaalatu jechuun fuula feesbuukii isaaniirratti maxxansan somni. Yaada fiigda malee hin gufattanii kuftaanii injifatamta guyyaa tokko morma kee qabeen gara si olitti si erga jechuun koomentii barreesseef dhugaan. Guyyaa kaleessaa jaarsi umurii 87 shamarree umurii 18 gaaffii jaalalaa dhiyeesse. Shamarreen kunis gammachuu guddaan itti walii galtee kaaffii tokko waliin deemanii raata nyaatanii gara ciisichaa deemuuf yeroo jedhanitti namichi abjuu keessaa dammaquun abjuu ta'e. Guyyaa kaleessaa Adurree fi Antoonni dhimma wallola isaanii irratti mariif gara Gambeelaa imaluu isaanii dhagahame. Meejor Jeneraal Adan Adurreen akka ibsanitti wantoonni araaraaf milkeessan hedduun dhiyaataniiru jedhan. Araara isaanis aannan gidduu isaanii akka jiru himaniiru. Hagayyoomitti wallollaa ilmoo keenya gidirsinaa nuti namoota lammii isaaniif yaadudha akka warra hin barannee adamsinee wallollee nagaa filannoo dhowwinee biyya keenya injeeru jechuun filannoo keenya sirriin nagaadha jechuun dubbatu. Haa ta'u malee dhimma marii kana milkaneessuuf gamadachuun wanti dhaga'ama gaarii ta'uu isaatu dhagahama. Adurree fi Antoonni fammastoonni biyya keessatti hafan immoo yaa waan dhugaa godhe jechuun fuula feesbuukii isaaniirratti maxxansaniiru. Kanuma gidduutti oduun simbirtuun dhaqqabeen dhimma araaraaf irratti mariin osoo jiranii Antoonni aannan isaan gidduu jirutti buutee dhangalaasuun dhagahame.
kanarra dhaabbachuunis araara isaanii yeroo hin beekamnetti darbuun himameera. Namicha biyya inni tokko maaliif reeffa awwaaltuu hin gubdanii jechuun namicha biyya Itoophiyaa gaafate. Namichi biyya Itoophiyaa kunis akkas jechuun deebiseef. Nuti jiraadhumatti gubna malee reeffa hin gubnu jechuun gaaffii isaa deebiseef galatooma.